Akkam jirtu? Assalamu alaikum. Akkam baroo jirtu? Taa. Akkam baroo taati? Jabaattaa? As keessa jiraattaa? Asuma keessa jiraata. Ganama dhufeensi dhabe? Fayyaa dhamteeti? Fayyaa. Eessa deemte ganamaarraa? Ganamaarraa waan malfaa kootti guddifadhu barbaachisa. Magaalaa keessa moo? Kana kireeffateeti kan teessu? Meeqaan? 250. Kan biraa kan itti dabalamu. Kana? Amma dheengadda maallaan jettee tureeti? Maallaan hojjechuu danda'a naan jette? Nagaduma fedheeyyuu nan nagada. Biddeen nan tolcha naan jettee ture miti? Biddeen tolchuu hin dandeessaa? Ituun amma ka'ee waan ati biddeeniin tolchattu biddeen daakuu ka'e eelee mabuka garaagaraa sun sii bitee sii fidee amma sitti tola? Dhugaa? Hojjettee jiraachuu hin dandeessaa? Tole bakka inni kottu na faana mucaa nama kee hojjetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan baratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabsiniin jecha. Egaan guyyaa har'aa namoota dheengadda faxarsiisne keessaa obboleettiin keenya takko kan ilmoo qobaasii abbaa malee kadhattee guddistu jechaadha kan nabukeetti argamtu kun dheengaddalee maqaasee kaasuuf yaalteetti sagaleen ishee baay'een dhaga'amu haala akkamii keessa akka jirtu muraasa isaati kan isheen dubbatte. Kanuma wal qabsiisee deeggarsa godhameefiin hojii isheen hojjechuu barbaaddu wal qabatee gaa deeggarsa wayii fidee fi dhufeen jira. Maqaa isheerraa kaanee bakka dhaloota ishee hubannee meeshaalee deeggarsaa isheedhaaf dhufee akka itti aanutti kennaaf. Meemee maqaan kee eenyu eessatti dhalatte? Raamaan jedhama bakki dhaloota koo Naqamtee Wallaggaa. Okay, Raamaa jedhamta Naqamtee Wallaggaatti dhalatte? Okay, achumatti guddatte jechuudha. Okay, akkamittiin gara Jimmaa dhufte mee?
Gara Jimmaa hojii fedheen dhufe. Okay, hojii fettee dhuftee mucaa kana deessee jechuudha. Qophaa kee guddistaa? Qophaa koo guddisaara. Okay, haala kamiin mee kanatti mucaa kana guddistu? Kadhadhee man guddisaara. Okay, namni si gargaaru hin jiru? Namni na gargaaru tokko hin jiru. Eshi maatiin kee quban qabanu? Maatiin koo bakka hin jiru iyyuu hin beekan. Bakka ati jirtus hin beekanii? Okay. Egaa dheengaddaa maal hojjechuu dandeessaa siin jedhee si gaafadhee jennaan yoon argadhe biddeen illee tolchee gabaadhaaf dhiyeessuu hin danda'a naan jettee ture miti? Egaa har'a maalan siif fide sitti fakkaata? Kun baaldiidha. Baaldii ati itti bukoo bukeessitu. Kun baaldii guddaadha. Kun immoo baaldii xiqqaadha jechaadha. Bukoodhaaf kan itti fayyadamtu. Kun immoo moqorqoraadha jechuudha kan ati bukoo ittiin eelee irratti buustu jechaadha. Kun immoo isa ittiin ati buddigsitudha kanan sii bite. Kun inni kun immoo distiidha. Distiin kun waa lamaaf fayyada yookiin ittoo garaagaraas itti hojjetachuu dandeessaa. Maal jedhama absiitii akka ittiin buufattuuf sii bite. Inni kun immoo eelee irraa biddeen isa ati itti baaftu jechaadha. Jala keessee biddeen isa ittiin baaftu jechaadha. Inni kun immoo gundoodha jechaadha. Biddeen isaan baastee gundoo kanarra keessee gabaatti dhiyeeffatte jechaadha. Gundoo lama kanan sii bite jechaadha. Gundoo lama. Kun immoo qadaaddii eeleeti. Eeleen sii bitamee jira. Qadaaddii eeleeti jechaadha. Kun xaafii kiiloo 50 kun xaafii kiiloo 50 walumaa galatti xaafii kiiloo 100 kuntaala tokko sii bitame. Kanas keessa jiru immoo feestaalii biddeeniiti. Feestaalii biddeenii biddeen akkas jalaan gogne yeroo gabaattis baastu yeroo suuqii garaagaraatiif geessitu feestaalii biddeenii jechaadha. Gaa kun immoo akkuma sitti mul'atu eeleedha. Eeleen kun akka biddeen kan itti tolfattuudhaaf hin beekta gaa dubartiidha waan ta'eef waan kana hin beekta. Xaafii kiiloo 100 eelee gundoo lama qadaaddii baaldiiwwan lama fi wantoota garaagaraa sii fideeti kanan dhufe deeggarsa kana gaa ijoolleen akkasumas ilaalaniiti keessattuu obboleettiin keenya tokko deeggarsa kana irratti illee sirriitti kan isheen hirmaattee baay'ee garaa ni ishee raafameeti kan isheen deeggarsa kun akkasiif godhamu gochaa turte jechaadha. Meemee obboloota koo bakka garaagaraa ta'anii deeggarsa kana kan dheengaddaatti illee dabalatee gara fuulduraatti illee deeggarsa isaan godhan dabalatee jechaadha. Mee deeggarsi kun sii godhamuu isaatti meemee maal sitti dhaga'ame meemee? Guddaan itti dhaga'ame guddaan na gammachiise waan isin kan nu yaadattanii kana nu gootanii rakkina keenya irratti nu yaadattaniif rabbi isin haa yaadatu isin rabbi isin rakkisin iddoo guddaatti isin haa baasu. Meemee gaa ijoolleen kun namoonni kun akkuma beekamu gaa dhibbeen vaayirasii koronaa erga biyya kana dhufee bubbuleera namoota baay'ee kan galaafataa jiru bakka garaagaraa ta'anii bakka dhukkubni garaagaraatti baay'ate biyya keenyatti illee baay'ateera bakka garaagaraa ta'anii kan deeggarsa kana godhaa jiran waan ta'eef meemee maal jettaan akkamittiin galateeffachuu barbaadame? Rabbi isaan fayyisuu dhukkuba kana isaanirraa ittisu rabbi dhukkuba kanarraa bilisa isaan baasu badaan isaan galateeffadha. Meegaa mee hojii kana hojjettee biddeen kana tolchitee gabaadhaaf suuqii garaagaraatii dhiyeessitee mucaa kee kana ni barsiifattaa? Nan barsiifadha. Kan biraa mee maaltu si rakkisa mee maal gargaarsa akkamii barbaaddaati? Kan biraa kan na rakkisu mana kiraayiidha. Bakka uffatuma ittiin fayyadamu. Uffatas hin qabdu? Waan uffadhullee qaba. Waan kan na barbaachisu saamunaa fa'a. Waan mana kiraa ittiin kaffaladhu. Okay, mucaan kee kun amma uffata ofirraa hin qabu. Yeroon kun yeroon itti daayiparii barbaadudha. Aannan kana fayyimee mee argatee hin dhugaa? Aannan bittaa fi? Aannan badaan bituwan. Raanii fa'aa kan daayiparii sin bitu. Okay, daayiparii takka bittee keesseef hin beektu? Maaliif? Birrii isaan nan qabu birrii. Birrii hin qabdu? Meemee takka wanta ati nyaattudha waan nyaattu dhabdee harka duwwaa guyyaatti manatti galte jira? Jira. Maal nyaattee bulte gaa? Kan nyaatee bulu bakka namni waan naa kenne kan nyaadhe. Yoo dhabdee waa gabuu bultee beektaa? Mucaa kee maal nyaachiste inni si faana gabuu bulee beekaa? Inni waraanii faan bitaaf. Okay, ofii keetii gabuu bultee mucaadhaa raanii bittee dhuftaa? Abshirri bakka gara fuulduraatti immoo hin rakkattu. Ani amma qarshii siifan kennaa. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, 20. Kuni birrii 2000. Birrii 2000 kanaani qoraan maal bitattee ofii keetiifis uffata waan salphaa wayii bitattee waan si barbaachisu bittee mucaadhaafis aannan bittee daayiparii waan isa barbaachisu bitiiti gara fuulduraatti immoo dhufeensi ilaalashi. Egaa bakka kana namoonni baay'een jiru namoonni harka qalleeyyii namoonni dhukkubsatan baay'eetu jiru. Atis gaa isaan keessaa ishee tokkodha mucaa qullaa isaati jira kunoo harki isaallee waan dhukkubni qabee fakkaata maal ta'eet harki isaa qullaa?
ibiddatu gube. Ibiddas jalaa gube. Daa'imummaadhaan egaa mucaa bareedduu akkasii qabda. Rabbi siif guddisuu gargaarsa barbaachisaa ta'e sii goona ijoolleen baay'een as jiru. Egaa hordoftoonni koo bakka garaa garaa teessanii viidiyoo kana daawwachaa jirtan obboleettii keenya kanaaf egaa kan obboleettii keenya kana egaa kan daa'ima yatima guddistu kana jechaadha. Haala kanaan deeggarsa muraasa kan nuti gooneefii jirru jechaadha. Gara fuulduraattis deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuudhaan akka bira dhaabbannu waamicha obbolummaa isinii dhaamuun barbaada. Bakka namatti argamu gaa bakka dheengaddaa faxarsiisaadhaaf dhufnedha. Inshaallah yoo Rabbi jedhee guyyaa 3 booda irra deebi'eedhaan dhufeen isaan faxarsiisa jechaadha. Kanaafuu akka isaan na eeganu gamanumaan waamicha dabarsuun barbaada isaan illee bakka kanatti argamu jechaadha. Meemee isin lamaan kottaal tokko du'aayinaa kadhadhaaf ijoollee waa'ee dhibee kanaatiin wal qabsiisee rakkoo hamaa keessa namoota baay'eetu jiru waan ta'eef meemee kottaa garana kottaatii du'aayinaa kadhadhaaf lamaan taati. Isiniifis gaalaa gidduu kana dhufeeni faxarsiisaan isiniif hin godha marsaa lammaffaadhaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'e isiniif hin godha yaada inshaallah. Meemee du'aayii kadhadhaaf ijoollee deeggarsa kana godhaniif dheengaddallee godhaniiru waan ta'eef. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Bismillahir rahmanir rahim. Umriiki rabbi hadheeressu. Amiin. Akka asitti nu ilaaltee yatiima nu keessa jiru, dadhabaa nu keessa jiru, da'ifa nu keessa jiru akka ilaaltee nutti dhuftee jette haaliin keenya nutti hin dhufne abbaan keenya obboleessi keenya nutti dhufee nama asitti nu ilaaleen jiru abbaa nuu taatee obboleessa nuu taatee asitti haalii nuu taatee kana asitti dhuftee nu ilaaltee jette khayrii guddaa rabbiin siifa kennu. Amiin inshaallah. Karaan ariin siifa mijaa'u. Wanta ariin siifa mijaa'u. Hixaan keenya illee siifa tolu. Kan keetis immoo nuufa tolu. Umrii boo rabbi si haa dheeressu. Bara sodaatamaa kanallee rabbiin keessa si haa ulluuqsisu. Barakaadhuma keenyaan illee rabbiin Itoophiyaadhuma hundaaf illee rabbi haa araaramu. Nu amma wanti nu sodaataa jirru korodaan nu fixaa miti beelan nu fixa jennee sodaataa jirra. Rabbiin illee bismillaahi nama kana keessa iyyeessa rakkina keessaa baasee illee darajaa guddaa rabbiin biraa argatee illee ummata biraallee argatu rabbi si haa taasisu. Umrii rabbi si haa dheeressu. Du'aa inni dheeresse umrii kee rabba dheeressu. Khayrii guddaa rabbiin siifa kennu. Balaa bu'u jiru balaa bu'ee jiru salaamaa rabbi si haa baasu. Ilaahii birahmatika yaa arhamar raahimin alhamdulillahi rabbil aalamiin nabi allahumma sallim. Meemee ijoolleen obboloonni koo gaddas deeggarsa gochuudhaan akka faxirii isin faxartan godhaniiru arras akkana godhaniiru iftaanis guyyoota muraasa booda faxarii dhufeen isiniif godha jechaadha. Meemee obboloota koo biyyoota garaa garaatti keessa ta'anii deeggarsa kana godhaniif meemee sirriitti du'aayinaa godhaafi. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Awwalahu rasul rabbi tiramanni habu. Amiin. Barahama rabbi salama sina baas. Amiin. Biyyattiin sina gooma haytaatu. Mootummaan nagaa haytoo. Kan nu gargaaran kun immoo afaan keetiif afaan jaadammaa haytoo. Afaan keetiif afaan jaadammaa haytoo. Otoo jette soba jette dhugaatiif haytoo. Addi kee addanii hin caayitoo. Lafaatii kana immoo leekaa rabbi faana keetiif lakkaa'u. Bakka ati deemte kulliinsaa ija kee osoo jee ilaalchitii hidhachuu malee. Rahmaan bukkee kee dhabatuma fakkaate. Eenyu majeen rasul rabbii majeen taqwaa rabbii majeen guddin rabbii majeen hayaat rabbii majeen kalaama rabbii majeen abbaa shirru rahmadaan majeen ramadaa kan dadhabee mukki dadhabee ummata kaa'e rabbiin ismaa jedhisiif alaaf garaan kee nama alaafaadha. Duniyaa akkam seeneen duniyaa ati hin seen duniyaa ati hin seen urii dheena ati hin seen rabbi si haa uffaqu eenyu shirru rahmadaan jedhe warri wajjin lafaatu kan ammoo rabbi diina si haa baasu. Lifaati ramale kan rabbi lakkaa. Jazaa kan ammoo rabbiin quunnaa isin ifaa deebisu. Innis immaan kadhaan fiddanu inni quunnaa isin ifaa deebisu. Guddina rabbiiti jedhe wahdummaa rabbiiti jedhe adilummaa rabbiiti jedhe gooftaani isin gargaaru. Akka miskina gargaartani miskina gargaaru rabbiin marka guddaan isin gargaaru. Anjuudaadhaan beeku jaamaadha. Gara karaan natti bade karaan isin ifaa mijaa'u. Karaan isin ifaa mijaa'u. Karaan kun dhiinsaa isin ifaa mijaa'u. Darabdina rabbi isin haqqusatu. Faana keessa milikaa rabbi alakkaawu. Umrii keenya xawwiilaa haytoo. Aafiyaan keessan kaamila ta'u. Biyyaan nagaata mootummaan nagaata. Galgala ganama aalgalfii argadhaa. Aalgalfii dheedhamu gondaa akka taphaatti galle. Aalgalfii galgala rabbi isin waffaqu. Allahumma salli. Gaa galatoomaa ulfaadhaa na hordofuu keessaniif galanni koo guddaadha. Deeggarsa kana gochuu keessaniif ulfaadhaa rabbi isin irraa jaalatu. An Abdii Geetaachoo Abbabeen ture magaalaa Jimmaarraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaatti.